deebi'ee dubbisu ani galuun hedaa anis galuun hedaa yoo galee immoo hojii hojjechuun hedaa hanga 500 qaba hanga 300 qaba hanga 400 qaba mee maal hojjedhu ijoollee jettaniif yaadota biizinasii babbareedaa ta'an 5 qabannee isinii dhufneerra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Ummu Ajab inda Abu Ajab jirtu jabaattu nagaa haysanii. Ayyaasham assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatiin chaanaalee kana hundi keessan akka nagaa keessanii baga jiraatti kisaaraadha. Kisaaraa moo hojjettee keessa baata rakkoon qabdu? Koomentiirii keessatti akkasumas hin jette 500 qaba maal hojjechuu danda'a? Amma kataa suuqii tanatti deebinu suuqii hojjechuu barbaadda. Deebiin kan kee eeyyeen kan jedhu taanaan suuqiin bakka sadiitti qoodama. Bakka sadiitti qoodamu kun immoo kaapitaala keetiin yookaan birrii ati qabdu wajjin wal madaalaa deema. Tokko suuqii qinxaaboo jedhama. Qinxaaboo jechuun yookaan daqqaaqii shaqaxa jennu kanneen jechuudha. Saamunaa, qibaatii, maalii, buna, sukkaara, zayitii, eenyu maal hin jiraami suuqiiwwan jiran suuqii daqqaaqii kana jechuudha. Qinxaaboo jedhama. Tokko isa. Lammata suuqii buutikii yookaan uffatoota faashinii ta'an agartee kan dhiiras ta'e kan dhalaa uffatoota moodaa jechuudha. Akka obboleettiin keenya kan lammataa immoo dhimma lukkuu horsiisuu nu gaafatte. Akkanuma kana miti. Dhimma lukkuu horsiisuuti. Lukkuu horsiisuun biizinasii bareedaa birrii guddaallee hin gaafanne garuu obsa cimaa gaafatudha. Tole faamilii keenya amma gara yaada ijoo har'a qabanneetti deebinu dhugaa rabbii dubbachuuf guyyaa hojiirra ture. Amma reeftan ishaa irratti gara manaatti galee hedduu dadhabeera. Garuu akkuma dadhabe kanattuu kun halkan kana amma sa'aatii meeqa? Wallahi sa'a 10 daqiiqaa 34 sa'aatii kana jechuudha. Halkan kana viidiyoo kana hojjenneet yoo dandeenye jedhanu edit goone yookaan boruuf immoo akka ta'utti isin biraan ga'uu barbaanneeti. Wanti kanaaf illee nu kakaase yookaan osuma akka dadhabbii qabuyyuu akka hojjennu nu taasisu yoo jiraate yaadota jajjaboo dhugumaan yaadota jajjaboo bilchaatoo ta'an wallahi yaada biizinasii gaarii ta'an yaadota babbareeda 5 qabadhee isinii dhufeera. Yaadota biizinasii babbareeda ta'an keessattuu ijoolleen koomentii irratti yeroo keessa isaan kun immoo kan qo'atamanii qoratamanii ifa ta'an jechuudha. Eenyumtillee ittiin hojjete obsa yoo qabaate ittiin milkaa'uu danda'a jedhamee kan yaadamu yookaan kan amanamu hojiilee babbareedoo 5 qabadhee dhufeera. Garuu hojiilee kanneen 5 isin ibsu keenyan duratti yookaan isinitti himuu kiyyan duratti koomentii viidiyoo darbee jalatti kaleessa modheen gaddaa jalatti viidiyoo dabarsan jalatti koomentii yookaan gaafiiwwan 2 kan obboleewwan keenya namni 2 barreessitantu jira. Namoota hedduutu gaafii hedduu barreesse. Isaan san keessaa gaafii nama 2tiif fala kaa'uun barbaada. Isheen takka suuqii hojjechuu barbaada. Hojiin suuqii akkamii? Gaariidha moo gaarii miti nama baasaa waan natti na gaafatte yookaan nu barreessite. Isheen takka immoo dhimma lukkuu horsiisuu barbaada. Hojii lukkuu hojjechuun barbaada waan jedhu kana kaaste. I think hojiin lukkuutis hojii akkaan filatamaa fi akkaan gaarii amma immoo biyyi teenya haala gaariin itti deemaa jirtuu fi namoonni hedduun irraa milkaa'aa jiranidha. Suuqiinis akkasuma. Garuu jalqaba irratti ishii suuqii jettu tana suuqiin kun hojiin suuqii akka waliigalaatti bakka 2 hanga bakka 3tti qoodama. Ibsiif bas gabaabsitumaan miidhaa isaa fi faayidaa isaa akka bakka hojiin tokko hojjetamu si jammar hojiin kamuu hojii seera qabeessa hojjennaan miidhaan hin jiru. Miidhaan jiru yoo ta'an uffata itti gurguramu suuqii uffata qophaa'aa jechuudha walumaa galatti buutikii faashiniidha. Inni sadaffaa suuqii meeshaalee manaati. Suuqii meeshaalee manaa kanneen jechuun burcuqqoo, sahaanii, distii, cilfaa, televiziyoona maal itti gurguraman arte isaan kanneen. Kun hunduu maqaan suuqii garuu gosa hojii suuqii haa ta'u malee kaapitaal isaatis garaagaraa ibniif heeyyama daldalaa yoo baafattu heeyyama daldalaa yoo baafattu akkuma wanni isaanii garaagara heeyyamni daldalaa ittiin kennamu yoo garaagara. Kanaaf suuqiin bu'aa ni qaba. Hojiin suuqii kamiyyuu bu'aa ni qaba. Hojiin suuqii hojiin maan kamuu hojiin bu'aa hin qabne hin jiru. Garuu obsaa si gaafataa bakki ati hojiitti hojjetu sun murteessaadha. Hojiin sun daddafee sii deemutu malaa. Akka ati yaaddutti immoo sii deemuu dhabutu malaa. Obsa guddaa si gaafataa. Kanaaf hojii akkamii akka hojjechuu barbaadu sitti filataa jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf suuqii daqqaaqee yookaan qinxaaboo jedhamu kan osoo bantee
meeshaa xiqqaa kanneen sooftii, karameellaa, maastikaa, maalii, zayitii walitti guurtee birrii 100 1,200 injiraan suuqii kiyoosii xiqqoo cak gootee osoo itti guuttee teettee har'a 1,000 2,000 gurguruu dandeessa. Guyyaan 2,000 3,000 2,000 3,000 gurguruu dandeessa. Osoo akkasii gurgurtu ati meeshaa ka fiddu gaafa suuqii san keessaa meeshaa gadi fixxee miti dhaqxee meeshaa biraa ka fiduun sirra jiraatu. Suuqiin sun akkasirraa gadi hir'atuun hin jiraatu. Seera suuqii keessatti suuqiin sun sigalee waan jala waan torban kana keessa gurgurtuun dhaqxee meeshaa biraa fidda tirfii kan kee 500 argattee 1,000 argattee kaataa garuu tirfiin akka itti kaatu immoo hin jiru sijjammar. Huqqubii seenta. Malee tirfiin kiyya torba kana keessa kan argadheera jettee birrii ati addatti baastu hin jiru sitti ulfaata. Meeshaan as keessa jiru qarshii 1,150 kan 200 fiddeeti. Torba kana keessa akka walii galaatti ati 10,000 qofa gurgurte yookiin 20,000 gurgurte sigalee isii keessaa qubii kaffaltaa kaaniin kaatta. Qubii kaffaltaa kaaniin kaatta. Kanaaf tartiiba gaafata jechuudha. Walumaa galatti suuqiin madardara sanirraa meeshaan hir'atuu hin qabu jechuudha. Walumaa galatti madardara ta'e gartuu irratti meeshaan hir'atuu hin qabu. Kanaaf birriin kaashii dhufaa si biratti tuulamee hin taa'u hin jiru. Birri isa walitti hin qabda. Fakkeenyaaf saamunaa fidde keessa saamunaa namni si gaafatu dhumuun mala. Saamunaa san daddaftee galchiisuun dirqama keeti. Waan paastaan dhumachuun mala daddaftee galchiista. Malee meeshaa takkamaa madardara kanarraa gadi dhumatee ammallee dhayxee isuusii tokko muluu fiddee itti galchitee boruu kan ibsaan dhumatee fidduu miti. Sigalee kanaaf maal jechuu barbaadeeti birrii guddaa si harkaa qabatee taa'a jechuudha. Baay'ata guddaa si harkaa qabatee taa'a. Hojichi itti fufa waggarraa waggaatti meeshaan ati har'a galchite yookaan saamunaa har'a ati har'a galchite osoo hin gurguramin saamunaan isa booda dhufu guutuun gurgurama waggaa har'aa gaafate herreega hojjettu saamunaan kaartoonii wajjin shaaggatee taa'ufaatu jira. Hiriyoota kiyya akka waliin dabarse baay'een beekan akkas ta'an. Manuma uffataallee midhaan tokko godhanyaa kiyya mana uffataa banee kophee nama kanneen galchee ture kophee qodaa caamaa kan dhiiraa kanneen jechuudha. Garuu bismillah waggaa 5 booda suuqii san kiraa fudhatee suuqii biraatti jijjiiratuuf gaafa deemu wallaahi nasroo naan jedhe. Ila caamaan kun bismillah jedhee gaafa wala finfinnee fideeti naan jedhe. Sigalee caamaan yeroo san fide keessaa gurguree kanam tokko wayii akkasitti hafeetu jira. Kana jechuun maal inni hojjetta madardaraan qulqullaa ta'uu hin qabu daddaftee deemtee rumaan dabalaa bu'aan ati qabdu suuqii hojjettu torbaaniin uqubii kaffaluu qofa. Torbaaniin uqubii 5,000 haa ta'u 10,000 haa ta'u akkaataa hojii keetiitiin akkaataa rabbi sii qajeelchin uqubii kafalataa deemtee uqubiin sun 100 sigaa 200 sigaa 300 sigaa isiin sun kallattiidhaan gara akkaawuntii keetii fi haajaa kan kee biraatti si oolti. Kun birriidha asumatti gangalata jechuudha waggarraa waggaatti. Asumatti xumuramu hojiin suuqii kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Kabootikii yoo ta'e I think kabootikii kun bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaa qaba. Garuu kaapitaal isaallee akkasumatti guddaadha. Kun immoo maal si gaafata? Waan birrii qabduuf qofa bootikii hojjetuu hin dandeettu. Ogummaa isaa moo'icaa isaa qabaachuuf sirra jiraata. Yoo xiqqaatti faamilii kan kee keessa namni jiraatu irra jiraata. Adeemsa hojii kanaa namni beeku. Dhiirsa kee haa ta'u, obboleessa kee obboleettii kee haa ta'u, nama daldala waayee kanaa beeku agartee. Istaandaardii bakka akkaataa itti namni simattu agartee akkaataa uffata itti adaaxaftee keetti waan wayii irratti biqaatee si gaafata. Nama muuxannoo qabu. Nama muuxannoo qabu si gaafata. Amma suuqii daqqaaqee osoo bantee garuu oomisha muuxannoo si hin gaafatu. Maal jennaan meeshaalee yeroo bittu hin galmeeffatta. Kuna gana gaafa herreega hojjettee jettu gatiin isaa meeqaan akka ta'e ofiinuu si gala waan ta'eef gaafa gurgurtu mootu waan irratti edaattee gurguratta jechuudha. Sigalee akkasi. Kanaaf adeemsi hojii suuqii kun akkuma walii galaatittu akkaataa naannootiin akkuma gaafa dura dubbanne san bakkaa bakkatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Bakka baay'inaan magaalaa baadiyyaa fa'aa yoo ta'e bakka baay'inaan suuqiiwwan hedduun hin jirre yoo ta'e birrii akka gahaa san qabaannaan waxxartee hojjannaan daqqaaqii san hojjetuu hin dandeetti. Tarfaa maal itti ilaallesh? Okay, amma kan lukkuu sammaa sanirraa ibsi. Amma kana suuqii kana hammana jennee geessite booda karaa keessatti nu dubbisa irra caalatti gorsa sagaleedhaan isinii kaa'a. Barreeffama aminis isinii kaa'a. Ijoolleen immoo akkasumatti karaa keessatti nu dubbistanii waan hojjechuu barbaadan irratti akka obboleessa tokkootti gorsa isiniif kennee adeemsa biizinasii sanii lafa isiniif kaa'ee galataminaan jettanii du'aa naa gootan hundi keessanuu isinis galatoomaa ulfaadhaa. Homaa miti waanuma obboleessi tokko namaaf ta'u yookaan waliif ta'u isiniif oolanillee waan adda waan isiniif oolan qabu. Garuu kun gorsa biizinasii. Gorsa biizinasii kana immoo kan isinii kennu mataa kiyyarraa kaaseetii miti. Wanti isinii galuu qabu. Mataa kiyyarraa kaasee otoo akkana gootanii otoo akkas gootanii waan jedhuun qabu baay'inaan. Tokko muuxannoo keessa tararraa lammata kitaabota biizinasii hedduun dubbisa. Sadaffaan mootuyyuu namoota biizinasii gurguddaa hordofanii fi chaanaaliiwwan biizinasii walii dabarsan hedduu isaanii nan hordofa. Kitaaba wajjin jechuudha. Bakka ragaa qabatamaa wajjin dubbisaa waan deemuufi malee
lafuma ka'ee suuqiin si hawwataa suuqiin si hawwataa hin jedhamu. Si galee fakkeenyaaf immoo irra caalatti immoo waan isin dhaamu inni guddaan yaada kiyya keessatti 500 qabattee obboleettiin ta'e takka birrii sanii mana Itoophiyaatti galee suuqii banaa kaayyoo jedhu sammuu isii keessa waggaa 2-3 har'aatitti sammuu keessanii qabdi taanaan osoo namni kana booda makiinaa bitee itti kenne isii makiinaan ittiin tolu. Kan mataa keessa jiru santu iyyuu waanuma mataa isii keessa jiru san hojjechuu barbaaddi waan ta'eef sanumaan futtaatullee hin milkooftee yaadaan. Yeroo baay'ee maal inni namni tokko ati makiinaa bituu barbaadda biizinasii makiinaa ittiin bittuuf ittiin hojjettuun qabda. Si galaami si gorsuu waan kiyya. Ammatti sin barbaachisu otoo kana goote bareedaa achi booda akkana goote sin jechuu waan tokko. Garuu makiinaa hin bitin namni yoo sin jedhe sun si waanyuu ta'a. Si galaami. Ati immoo waan keessa kee jiru san laazii baastee itti dalaguu qabda. Bakka. Kana jechuun maal inni intarastii fedhii lubbuu kan kee keessa jiru yeroo baay'ee amata dheeratti kaayyafatte yoo qabaatte ergixanyaan bakkaan gahuu hin dandeetta. Garuu isa irratti maal inni xiqqashoo gorsa namaa fudhatuun bareedaadha. Gorsa namaa fudhatuun bareedaadha. Ol bira qabuu yaada namaa qabu. Amma kaapitaala 500 qabda. Galeet buutikii mana soo jettee ergixanyaan buutikii bareedoo banuudhaaf 350 400 si fixa. Yoo anas jedhe sanuu saddatti yaala kaapitaala yoo jette 400 si fixa ati 400 akka harkaa si hafa. Kiraan manaa jira, sheelfiiwwan mana daldalaa maal jira, maal jira, ijji mana daldalaa baasuu jira. Si rakkisa yeroodhaaf hin ta'u zaaggabda. Yoo namni si gorsi hoo uffata akkamiitu deemettee qalal gootee birrii qabdu san keessaa walakkaan fiddee suuta gabaarratti oolfataa deemta jechuun fi dhimmaan kan keessa jiraate. Kanaaf gorsi kan barbaachisuuf tokko irratti jajjabeessuuf lammata biizinasiin ati qabatte sun karoora ati qabatte sun xiqqashoo yeroodhaaf humna kan keetiin kan waliin ginneef isin baasne yoo ta'e akka dhaabbattee ati of ilaaltee akka si baasutti deemtuuf malee waan biraa waan addaan qaba. Bu'aan isaa garuu baay'ee bu'aa guddaa qaba. Akka Itoophiyaatti miti akka Afrikaatti illee biizinasii qo'atamee qoratamee lafa taa'edha. Biizinasii murteessaa ta'edha. Kanaaf garuu kan si barbaachisu tokko duraan mana ni qabda yoo ta'e mana jireenyaa ni qabda yoo ta'e gibbii mana jireenyaa kan keessan keessatti yoo xiqqaate mana bal'inni isaa meetira 10 ta'ee fi garaan isaa immoo meetira 5 ta'e kaaree 50 jechuudha. Si galee yoo xiqqaate kaaree 50 tsadaa gootee isaan qofaaf manni ijaaramutu irra jiraata. Yoo san immoo hin ta'in mana socho'aa yookaan tanqasaaqa yeroo beetis jedhamu tokkotu jira. Isaan hojjechiisutu sirra jiraata. Malee lukkuun akkanuma hin horsiifamu. Lukkuu horsiisuudhaaf immoo maal barbaachisaa yoo xiqqaate lukkuu akkamii hojii lukkuu irratti bobba'uu yoo barbaaddu lukkuu jechuun lukkuu fooniitu jira. Lukkuu killeetu jira. Yookaan killee isii jalaa gurguruudhaaf jechuudha. Yookaan immoo killeema qofa inkubeeteraan yookaan maashina killee san cuucutii keessaa yaasuun fayyadamtee cuucutiiwwan sanniin gabaaf dhiyeessuu. Kanaafuu hojiin lukkuu hojii sadii jechuudha. Tokko kan fooniin kan jedhamu yeroo gaafata. Yeroo gaafata jechuun turuu qaba. Yeroo ayyaanni gahu. Yeroo amma fakkeenyaaf ji'a tokko dura ji'a lama dura lukkuulee fooniif ta'an kan dhalatanii reefu ji'a tokko guyyaa 15 ka ji'a lama osoo bittee jiraattee ji'oota gannaa kanneen hamleef naasii amma afaan amaariffatan jedhamu kana bareechitee yaasitte fulbaana dhufu maskiraamiidhaami. Ayyaana amaaraniitiif lukkuun akkamaa barbaadama jechuudha. Lukkuu ati gaafa 450 bakka inni jiru irraa fiddeetiin hin dhufte ji'a lamaan kana seeraan nyaachiftee geessinaan 1,100 gurguratta jechuudha. Kanaafuu yeroo itti bittuu fi yeroo itti gurgurattu. Har'a yoo isaa dhalatee kan ji'a lamaa bitte kan itti nyaachisuu qabdu ji'a tokkoof guyyaa 15 yookaan ji'a lama caaluu hin qabu. Fooniif ka ta'u kun jechuudha. Gaafa ji'a lamaa san immoo ayyaana wayii irratti sii qajeeluu qaba jechuudha. Bu'aa irraa argatuudhaaf akkana gaafata. Kan killeedhaaf ta'an immoo kaati bittu jalqabuu gaafatta. Bakka itti gurguramutu jira. Isaan san bira dheetu lukkuulee dhalatanii ji'a tokkoof guyyaa 15tu jira. Kan guyyaa 45 jechuudha. Lukkuulee ji'a lamaatu jira. Kan killee buusuuf kanatu jira. Kan killee buusaa jirantu jira. Isaan kana bittaa jechuudha. Gaafa lukkuulee akkana kana bittu. Qorannoo si gaafata. Dawaa gahaa si barbaachisa. Gorsa ogeessa fayyaa si barbaachisa. Gorsa ogeessa fayyaa si barbaachisa. Keemikaala si barbaachisa. Nyaanni lukkuulee adda jira. Minimum. Lukkuulee 100 osoo bitte yookaan lukkuulee 200 osoo dhiyeeffatte. Lukkuulee 100 I think torbaanii naannoo kiiloogiraama 50 si gaafata. Kiiloogiraama 50 si gaafata. Lukkuulee 200 yoo ta'e immoo akkasumatti hanga kiiloo 100 si barbaachisa jechuudha nyaata kana. Keemikaala gahaa si barbaachisa. Iddoon isaanii sun tuttuqqii irraa bilisa ta'utu irra jiraata. Ati isaan qallabuuf ati qofti gahaa yoo taate si qofatu isaan san qallabuu danda'a. Nyaati isaanii dhugaatii isaanii nyaanni isaanii meeshaatti kennamuuf qaba. Dhugaatiin isaanii meeshaatti kennamuuf qaba jechuudha. Inni biraa bakka lukkuulee sun gara isaan keessatti maabiraatiin dirqama.
Mabraatiin dirqama. Meeshaalee nyaataaf dhugaatii isaanii dirqama. Zan biloo jaanii kabsaafaa fi alaa fuuteetti kennuudha yoo ta'e ji'a tokko songee lukkuulee summartu daaraa ta'an. Daaraa ta'an harka feel ta'a jechuudha biizinasiin kun. Qorannoo guddaa fi jechuun gorsa torbaan tokkoo ni fudhatta. Hin kennama. Gorsa torbaan tokkoo ni fudhatta. Barnoota jechuudha. Achi booda gara oomisha saniitti baataa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf namni lukkuu 100 lukkuu 200 galchite ka hormaataaf ta'an killeedhaaf ta'an jechuudha. Galchuu qofa osoo hin taane killeedhaaf lukkuulee ta'an ji'a tokko booda killee buusuu lukkuulee eegalan jettee dha hin jira waan ta'eef lafa qophaa'ee lafa jira hin bitatta. Ji'a tokko booda gaafa isaan killee buusuu eegalan kun har'a eegaltii kun boruu eegaltaa kun iftaan eegaltii guyyaa 5 guyyaa 10 walgatee deema. Walumaa galatti garuu killee buusanii gaafa ji'a tokko ga'an hundi isaanii bakka tokko osoo wal qixxaa'ee ati guyyaa killee 100 osoo argattee torbaanitti killee 700 galchita. Killee 700 kana garuu bakka ati jirtu sun murteessaa ta'uu danda'a. Kaaffeen jiraatuu qaba. Sigalee suuqonni gahaan jiraatuu qaba. Warri killee kan itti as rakkabdu jechuudha. Sigalaami. Yoo warri killee kan asirraa fudhatu hin jiraatin ati gabaa keessa dhaabataa killee 50 gurgurtee killee 30 gurgurtaa deebi'uu sin baasu. Dambanyaa godhachuu qabdaa jechuudha. Kaaffeewwan garagaraa kunniin jiraami warri nyaata killee wal qabatan hojjetan kunniin agartee isaan san qaamee godhatta. Sigalee kanaaf ati killee kan kennee irreedha ji'aan gaafa killee 1000 2000 3000 ga'u yeroo tokko chatti baaftaa jechuudha. Killee 1000 qabaatte jechuun ati killee 1000 jechuun immoo I think lukkuuleen kun guyyaa 10 keessatti yookaan guyyaa 10 keessatti killee lukkuu 200 qabaannaan akka haaluma salphaatti guyyaa 5 keessattuyyuu fagoo deema naannoo killee 1000 deema. Torbaan keessatti gara killee 2000 fa'aa deema. Killee 2000 jechuun ati immoo birrii 10 osoo gurgurtee birrii 2000 gurgurtaa jechuudha. Sigalee 20 gurgurta. Killee waa birrii 10 amma. Fakkeenyaaf sin jala bara. Kanaaf bu'aa guddaa ni qaba. Qorannoo gaasii gaafata. Hojii nama baasuudha. Inni biraa immoo as keessatti waan jedhamu barbaadu. Asumaan immoo cuucuutii falfalsiiftee cuucuutii kana baastee gurguruu kan barbaadu ta'e akka lukkuulee abashaa sadiitti hin hammachiifamu lukkuun faranjii. Hin hammachiifamu. Gaafa isaanuu carrisan daddaftee gabaarra oolchita. Gabaarra oolchita. Warra fooniif barbaadu hin jiraamiti gabaarra gafuran kanatti yookaan immoo namoota narra tarkaban jettee namoota lukkuu akka beeksisa maxxansita. Ofirraa gurguruu si barbaachisa. Haga deebi'anii kaakkisanii killee buusuu eegalanitti nyaata birrii 20-30 si gaafata waan ta'eef. Isaan killee buusanii carrifnaan jara ofirraa dabarsitee kabiraa kan killee buusaa jiran yookaan kan killee qophaa'an galfatu qabda jechuudha. Bitaam kanaaf wanni si barbaachisa. Nama waan kana si hubachiisu si barbaachisa. Kanaafuu inni itti aanu immoo cuucuutii falfalchiisuu barbaadde immoo maashinni ni jira. Ka yeroo tokkochatti killee 60 hammatu jira. Ka yeroo tokkochatti killee 100 hammatu haga killee 200 hammatutu jira. Maashinni kun immoo elektirikaa ifaadhaan dalaga. Ifaan ganama irraa badee haga sa'aatii 6 irraa turraan jechuudha. Killee sunni irra caalaan isaa si harkaa shamuu danda'a. Kanaaf jecha jenereetara illee si barbaachisa. Jenereetara si barbaachisa. Hojii akka irra bobba'uu barbaadde jenereetara si barbaachisa. Yoo ifaan badee isa qabsiistaa jechuudha. Automaatik. Ifaan bannaan jenereetara lakkoofamuu hin dirqama isaati. Yookaan hin tabalaashaa jechuudha. Yookaan immoo hin tabalaashaa. Amma fakkeenyaaf lukkuun takka wayiti killee wanni gootoo agartee miti. Killee hammachiifnu san guyyaa guutuu irra oolti bar. Sa'aatii wayii bicha gabbaatee waa wayii jettee ol deebitee daddaftee irra deebiti. Irraan sochootu. Kanaaf maashinni illee akkasuma. Ifaan irraa bari taanaan achi keessa killeewwan si harkaa shamantu baay'ata waan ta'eef jenereetara qabaatuun dirqama kan kee ta'a. Jenereetara illee qabaattee ifaallee jiraatee yoo killee masanuu cuucuutii san keessaa falfalchiisuu eegalte cuucuutii saniin hoo bakki itti sirraa bitan jira namni itti as rakkabdu jira kunillee qo'annoo gaasii gaafata. Kanaaf irra caalatti waan jalqaba irratti gorsu tokko lukkuulee foonii lukkuulee killee kanarratti hubannoo gaasii barbaachisa karaa keessatti na dubbisuu ni dandeessan. Ogummaa kamiifuu katabu jechuudha. Karaa keessatiin lakkoofsi WhatsApp fi Telegram illee ni jira. Yeroo baay'ee immoo chaanaalii kana irratti yookaan amma viidiyoo jennu irratti lakkoofsa barreessuu hin dandeenyu. Ni organa fakkaate seerri YouTube. Lakkoofsi ni barreessuu waan hin dandeenyeef koomentii jalatti isin barreessinu duwwaa 9 jedhee isin barreesseet 13 jedhee immoo barreeffama yookaan qubeedhaan isin barreessaa jira. Kanaafiyyuu akka isin galutti duwwaa 9 13 21 82 duwwaa 6 irra isin deebi'a. Duwwaa 9 21 82 duwwaa 6 WhatsAppidhaan quunnamuu ni dandeessan. Adajab. Baay'ee. Dhiifa maasaa si harkaa dheeresse. Laatu kawaayee biizinasa keessa. Kanatti aansee immoo. Daqiiqaan dheerate garuu. Kanatti aansee immoo atillee yaadota babbareedoo tokko tokko kenniiti. Qabxiilee jajjaboo 5 san. Ka kitaabarra dubbisee fi namoota biizinasii waa'ee biizinasii qo'atanii qoratanii irraa irra deebi'ee dubbisee laalee
anis adeemsa keessa taree fi namoota waan kana hojjetan irraa ilaalee waa hunda qoradhee adda baasee lafa kaa'ee hojii gurguddoo fi babbareedoo kaapitaala qarshii 1,150 irraa hanga qarshii 500tiin hojii akka gaariitti hojjetamuu danda'an kan boqonnaa isinii kennan teettanii birrii keessan qofa kan irraa godhuu dandeettan hojii 5 qabadhee dhufeera. Hojii 5 kana garuu itti mukiyyaan duratti viidiyoo tana dhaabnee isaan viidiyoo tana laaluu qofaan illee hin dhaabina. Wallaahi akka obboleessa tokkootti isin himaa jira waan isin gorsu kana jechuudha. Akka obboleessa tokkootti isinitti himaa jira. Akka barbaadanitti sa'a barbaadanitti bilbila daayirektiinis ta'e waatsaappiinis ta'e telegiraamii na dubbisuu ni dandeetta rakkoon qabu. Ragaa isinii kennuuf odeeffannoo gahaa ta'e isinii kennuuf jechuudha. Garuu immoo ani kan isin gargaaraa isin immoo nan gargaaruu dhabuun keessan baay'ee na aarsaa jira. Garuu baay'ee na gargaartaniitu wallaahi ulfaadha galatooma.